بقى فيتون دندو جرى كان فيتون دندو دران ولا قفا جيران أما بوجي جيران بورانا جيران هرر جلامين كيسا جيران بقى يجرى جرى فيتون دنديس humna mootummaati ol taatee jirti jartin hin dandeessu bakka ay maqaa dadhabdeef araara dhuftee bire osoo dandeessee maaltu araara si geesse hidha dhabde goto oromo da ko oromon rasasa fi qawwe male bilisumma arkachun dande sude cicce gara gale khatakarra la marra sadi nan dueje khijib jani na khijib sisaturan jalle maro baga gota tate baga gota iratat simala خبجان نمني سديفا سي إدو تاي سي ناسوسن سي نمال دو إجا أنون جانيس ميك أسي جيفني أقوال ميجا أجاني ميك أسي أقوال كبري سايبانو جاني ميك أسي إمني أتي مود هند إنجفتي أرق أما سديفاتين أبو مفاده وجفون فرفرت رفتي تيسي حسون كي ستي حقائق أتيس بغد التيرومو تنافيدو أورومون تموندن ديني لارا تنافسو داتمنا حقائق منافسو داتمنا وامبراتي متبر نياني بلو جران نفسو داتمنا متره دبالي ميور نتيش نياني بلو جاتشا إنكي جب نفسو داتمنا ونمان نوتي صدا تبنوفو وني نجيسو بربادنيفو لغا أورومو دبني جران نافي بيتي بغا غوتا تاتي بغا غبي خان آسنگيس پروفیسر محمد آتے كبجمو جالتها ورّي مري سنيرة تركمتم خدينو أمباسادر رضوان دبلته ministara nagenya fi ministara mana murtitin dabalate warri bakkasani tarkamtam hundinu qama motumma rais qama dabilisumma oromo rais ulfadda galatoma isinin janna ejo ulfadda galatoma isinin janna rida devine قامني سديفا أشتر كميس ألفاتا إسنين جانا ولي قلتين درا هميل كويني ورجت تنفمو قام سيسني قبنا ولي قلتين تن أكمل كوي تفجرابنون مريتشو إيغلون ملكاوين سيتي تدرا ولي دفني مريتشون ملكاوين لمداتي ترى ولي قلن ولي فدتني ترى ولي قلو دابنيف خارورا سجنتا والأركو داك أبتني الدياون ملكاوين سديفات تنافو ورا أدى بلسما أورومو في موتما ولينقل أدى بلسما أورومو دا موتما جومسا غافت تجتني فيس ديبسي كمنا موتما جومسا أدى بلسما أورومو دا أوروميا رغافت يو غافت تيو مالي ركون مالي ركون أنغون دبا في هذا بلّي خنتيبان دبا في هذا بلّي اتقافتهم من دبا في هذا بلّي مالي ركون يعني أتبلتو مالي ركون يو أوروميا رت كافاوس دبلته أباوس دبلته بارتي بداريناس دبلته موتومان چومسا أوروميا رت هنداوه موتومان تو كو أورومو رندي روالي كالتو أوروميا رت أمامي مالي أرارا فينامي بنو أوبوليين ها أرارا ميجا جرامي أي أرارا فدا أنغو تيجانا تكيني نكامتاتي أوسو أرارا فدا أنغو نرا تكيني تغراي تخطا تتاتي أرانتا نجيتا چورا دادا تغراي تهوغناني تا
eenyu jira addunyaa kanarra ka Geetaachoo Asaffaati ol muumicha keenya arrabse eenyu hajiru eenyu muumicha ministeera Geetaachoo Asaffaa presidenti naannoo Tigraay ol arrabse asnaayimiga ega Geetaachoo Asaffaa Tigraay presidenti yeroo cawsaa ta'uu danda'e nagaa buusuu jecha nagaa buusuu jecha Jaallemaroo yookiin Jawaar Mohaammed yoo Oromiyaa irratti presidenti ta'e maal rakkoon hay fadu Mararaa haa ta'u maal rakkoon fadu Baqqalaa haa ta'u maal rakkoon hay araara feenan jenneere laal araara feenaafi waa dhoofannaan hin taatu Oromo tanalikitti qalbeeffachuu danda'u qabdi jechuudha. Araaraan fadhaa waan biraa. Araaraan fadha jechaa immoo aangoo tanan abadan anuma qofaarra du'an san araaraan taatu jechuudha. Barsi laama Tigraayitis Dabratsiyoon araaraan feena aangoorraan buujee araarri Tigraayin dhufu. Osoo Dabratsiyoon Tigraayitti anuma presidenti ta'etti fufa malee araarriin dhufu jee Tigraayitti araarriin bu'u. Dabratsiyoon ammoo uummata Tigraay maqaa jaalatuuf rakkoo uummanni Tigraay keessa jiru maqaa beekuuf nageenyi Tigraayiif barbaachisaa ta'uu maqaatti amanuuf inni aangoo dhabee uummanni isaa nyaatee bulee rasaasaan alatti uummanni hafuura argachuu maqaatti amanuuf anango dhabe mootummaan cawumsaa uumamte ummata Tigraayif nageenya abuujee aangoo gadhiisee mire hay keenya kunis yoo Oromoo Wallaggaatiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Boronaatiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Gujiitiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Shawaa Salaaleetiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Arsiitiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Baaleetiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Harargeetiif leecalloo qabatte yoo Oromoo Cinaaksaniif leecalloo qabatte yoo ilmaan Oromootiif leecalloo qabatte dhugumaan nageenya akka dhufu ka barbaannu taate akka mootummaatti yoo aangoo dhiisnee isaanii kanneen nageenyi dhufe maal dhabnaa nuti maali rakkoon abbaan fadhaa dhufu fadhu Jawaaraa dhufuutti fadhu Baqqalaanaa dhufu fadhu Mararaa Guddinaa dhufu fadhu Jaallemaroo itti dhufu qaama Oromoo keessa araara buusee mootummaa wajjin qawween Oromiyaatti akka dhaamne eega barbaanne gidiraan Oromoorra bara afran shanan kana dabru jiru akka dhaabbattu eega barbaanne ajjechaan Oromoodhaa akka dhaabbattu eega barbaanne obboleeyyan wal fixuu tanarra eega dhugaan jibbine warri khalee wayyaanee jala nu fixaa ture arra obboleeyyan keenya aangoo qabadhaa jee yoo bakka wal jijjiire maali rakkoon faarsitee bultuun jootanii dhalaala wanni faarsitee bultuu tanaaf do'aadhaa tiim qabrichoo qofa tiim qabrichoon dammeeytuudha nyaattee bultuu miti faarsitee bultuu miti qarshiin kun kudhan baatitti hin galtuuf akkaawuntii irratti qarshiin kun 15 baatitti hin galtuuf warra amma nu walaaleeffatu hunda akkaawuntii isaanii nuti harkaa qabna mootummaa naannoo Oromiyaatiin kafalamee fi dalagu harkaa qabna daleessisaa turrees warra dalagaa jirus ni beeyna harkaa qabna warra gaafa paartii keessa jirru nuti daleessisaa turrees harkaa qabna warra kafalaa fi turre warra faarsee bulaa wanni jennuufis tana tokko beeyna warra hunda liistii itti galchaniif ta mootummaa tana gabbaasuu dandeenya eenyuuf maallaqni kafalamu jira akkaawuntitti meeqaa kafalamu jiraaf gabbaasuu dandeenya nuti wal sattaruuf usu jirra male maal wal daleessisaa beeyna meeqaatu paartiidhaan kafalamu jira maallaqa mootummaa malaamaltummaadhaan maallaqa paartiidhaan malaamaltummaadhaan Facebook irratti akka dalagu bloogara meeqaa qaxaramee dalagu jira ni beeyna tun Oromummaa bakka hin buutu faarsitee bultuun waan nyaattee bultuuf mindaaf mana kiraa jimaa waan nafaqaasiiti jecha waan gootu gooti
يوخان بيكابي نبتي هرملان قرارة أدي ملي وان برايات هرملان إسيتنا سر بيغون وبرباجس أبصون تينيمو أرومما توكما جنة ميري أرارة جنة ميري أسو أدي بلسوما أرومو موتوما چومسا إثيوبيا غافته غافي تيول غدته جنان أتي أوروميا فقبساو جرتا برسلارا موميچا مينسترا فدرال الرتي موتوما چومسا تو قبا إسين جته أكا بنت أكا بارتي أمارا كمبرات أسو كل جته إرغم براك أبدا أتي قبسون تي أوروميا في أورومو في مالي إثيوبيا في متي مالي فچي ديتي ينتما أسرت دبنا يچو nuti rabbi sodanne rabbi jiranna mire gafi simmo qabson si oromia fi oromof maqatate motumma cawmsa yo oromia ragafatte arara ega barbanne ega hada wallagatif bonyi ega hada gujitif bonyi ega hada boranatif bonyi ega hada shawatif bonyi hada salaletif bonyi ega hada oromo harargetif bonyi ega oromo tokkof bonyi ta ilmani hojji qabbana khaysa tayse walu isistu abdef bonyi man qaba motuma chomsa oromia ratte isani sakuma getacho radati ha angorre jirgun irrabu'e chasan sati sakajru jijjirame warri gara jirufi warri falmitota je oromia ra falmukun dufe ararri bu'e Ethiopia wali bulcha mali rakon yoga fin sani tu tanatate rakon mali dan so the be farsite bulan of the turn to oromuma ijefatte miti tana oromon kumni lama fi dibisagal na dawata je talikitu wada yitu barbada sirri miti farsite bultun angof bolj dihana bolj qonqof bolj dirgof bolj malka tadura talamada da kawe hikada sena nun ninjanne motuma chawmsada hidanoni kanu yette abaoni namni abaorafti narra ol qabsa injiru tokkon farsite bultutun tok amma mo arara barbanne ma farara barbanne wala jesu kufne ma fol jibbina osol jalechu dandenyu ma fol dimna osoto komu dandenyu dine dumane ma folir ranuti gafin oromon irra wallol hundinu gafin ra wali galu qabnu gafin ra wali galu qabnu oso qabnu ma follol enyu follol sirri miti yechu absolutely sirri miti yechu haka kana yo qabane mo duga kana yo qabane ganduma kaysa baw qabna yechu ganduma tam yo mumichi ministera badi khaka batu tat ilman jimma hundi mumichi ministera balale fachu dandaw qabna ganduma kaysa baw qabna yo bo shimalis khado gora qabatu tat ilman shawa hundi shimalis abdisa balale fachu dandaw qabna ganduma kaysa baw qabna akka oromoti egatade khaqabsoyne injifanno kana fin akka oromoti hulle walla geefachaya u qabna wali fudachaya u qabna walla geefachaya u qabna addi bilisuma oromo da hidanno ikatte hagaltu galu didde hay akamiti danno si hidatte galti warra hidanno hidate galle himana hidan jiru qabsaawni adda bilisuma oromo da meqatu mana hida jira harka ulla warra gale warra bole ngale warra tajara ngale khamana hida jiru meqa hi khayanne isin kadanne isin dadamne tanafu mata dubachu jirra hay sabat nagada ka wayane hoggane lolchisa ture khandirre waranati qawwe osodo isisu osodo oso wanta jo harkisa hidame tayyara bicha bekam tusadin manaida sene manaida tibe tambira hundi tadirre tayyara dirre lolet hidamte manaida sente san hundinu hida sente tadurte manaida ti bate
Oromoon karaa nagayaatiin nagayaan qabsoofna qalamaan qabsoofna rasaasaan qabsoofnu jettee abaa'oo bakka buutee dhufte shakkamtee shakkamuu qofaaf mana hidhaa meeqaatu jira meeqaa dhukkubsachuu jira meeqaa booyu jira meeqaa wallaansa dhabuu jira meeqaa haakimniinii fi seerri gadhiisaa jee poolisiin Oromiyaa gadhiisuu diddee Caasaan baana boolisni Oromiyaa irra guddaan sabboontoota caasaa saniin baana laal caasaa isiniif gala laal caasaan san gadhiisuu diddee mana hidhaa akka gadirsu jirtu meeqa duuba kana gayaan galeeyo akkasitti mana hidhaatiin teessisu jirra anillee wajjin jira jeetiin isiniin jechu jira nutu akka paartii badhaadhinaatti warra kana qabnee mana hidhaa teessisu jirra warra kaaniin akkamitti qawwee hiikkadhaa kottaa jechuu dandeenya dura warra kana gadhiisnee amanamummaa jara kaanirraa harkachuu qabnaa miti osoo haqallee ta'e bara dubbii haqaamee halaallu ija haqaatiin halaalluun jechuu jira waran hai kana gayaa qabdee hiitee manaafuutee daawwitiif saadhaa Kaninan amata meeqatti bobbaa ture namicha hiitee mana keessatti hafuuratti kuttee fincaanitti kuttee sagaraa dhorkitee silkii dhorkitee waa meeqa dhorkitee teessistee akkamiin jaallimaaroon dhufee qawwee hiikee ol gala maal abdatee dhufee ol galanne haati asitti akkas godhu jirtu eenyu inni sadeen ana osottee yoo dhufee ol hin galu Hingalu anu hai tanafu partiin teenya mootummaan teenya ummata mana hidhaa sababa malee teessistee hiitee taa'u jirtu kana gadhiisaa isiniin jenna osoo aangootti mallatteessanii gadhiisuu qabaanne ana biran kuttu anu mallatteessan gadhiisa jara kaaniin qawwee hiikkadhu hoottu jechuudhaaf warra qawwee malee hiine kanaa'uu gadhiisuu qabna Ugantana sa Oromoon tun araaramu feena jenne moo wal shawwatu feena jenne sa tam tajnuti jenne tun walit tabanna jenne moo wal araaramna jenne dhiifamoo ligoona jenneeti muumichi ministeeraa keenya dirree bee Itoophiyaa guutuu dhiifama nuun je'ee OPDO biyyaan baaste tumtee dhiifama jenneeni biyya gallee harka kalee nutumaa tureef arraa harka tumaa jirra nuti nuti ummata sani beeka ummata harka khaleenu tumeef arra harkatum warra khaleenu hideef arra ifidee taa'u nuti ummata sani maalirra walaman maali wanni nuti irra walaman kamitan nuti irra walaman osoo haqa qabaanne hacaalu dhabnaa osoo haqa qabaanne Jawaariina osoo haqa qabaanne angaa'ota baa'oodha kan haqaan biyya keessa seene hidhaa teessisna osoo haqa qabaanne ummata kana akkana taadha araarri keenya ka dhugaa san akka ta'u kaa barbaannu yoo ta'e dhugaarra dhaabbachuudha faarsitee bulaa booltuu foqa nyaattee bultuu Ango barbaaddu cinaa caca'uudhaa miti jechuudha dhugaa cina qacacee haqa cina qacaceenu haqa kanaaf jiraanna tanaaf sodaatamnaas tanaaf jibbamuu ranqa jennee paartii keenya immoo ummata abaawoodhaa ka dur qawwee hiikkatee dhufe harka qullaa leenjii seene akka godhe osoo beekuu agaara jiru qawwee hiikkatee akkamit dhufa Akami qawwee hiikkatee dhufa akkaati Daawud Ibsaa gootu jirtu osoo argu akkaati ummata kaan mana hidha godhu jirtu osoo argu hiiki jara kana hidha hiikaa jara kana akkasiin araara obbolummaa karatti deebisa aangoon guyyaa arraa irra teenyu araara sabaarran caaltu abadan Arara Oromorra aangoon abbaa feeteen caaltu aangoon abbaa feetee
yoo dhugaan araara Oromoo ka barbaannu taate kursii irraa walii kaanee wal teessisuu danda'uu qabna. Yoo dhugaan Oromoon tokkoomuu ka barbaannu taate yoo ajjechaan Oromoo idduutti deemtu akka dhaabbattu ka barbaannu taate yoo duuti Oromoon Oromoorra geggeessu akka dhaabbattu ka barbaannu taate yoo shirri Oromoon Oromoorra geggeessu akka dhaabbattu taate ka barbaannu taate Oromoon Oromoodhaaf barcumarraa walii ka'uu danda'u qabdi jechuudha. Aadaa araaraa saniif aadaa obbolummaa saniif maleemmaa osoo dhiifamni walii godhuu baannee wal shawwaduu baannee warra kalee biyyaan baaseen arra nu hoogganamnu turreetti. Warra kalee nu hidheen ergamee arra nu hoogganamnu turreetti. Osoo dhiifama godhuu baanne dhiifamaaf takka shawwadamnee jirra. Dhiifamaaf takka immoo sobamnee jirra. Dhiifamaaf takka immoo gowwoomnee jirra. Dhiifamaaf takka immoo garaa bal'annee jirra. Dhiifamaaf kakalee biyyaan baqachiiseef laphee bannee hoggansa jennee kanninee jirra. Irra deebineen sobamnu jechuudha. Abadan lubbuu meeqaaf takka qabaame inninis guyyaan isaa geenyaan numa huta. Atiis takka qabda guyyaan kee geenyaan abbaan fadhe sin hambisu. Ammoo dhugaa sabaa qabattee du'uun qabdu jechuudha. Haqa ummataa qabattee du'uun qabdu. Tanaaf janna jechuudha. Soo faarsitee bultuun addi bilisummaa Oromoo mootummaa coomsaa barbaadde qawwee hidhachuu barbaaddeette gamanaan maaltu laaluu si dhorkee sin janna jechuudha. Dirqoo si dhorkee mindaa si dhorkee gamana laaluu maaltu laaluu si dhorke gamana cubbuudha jechuudha. Cubbuu laaqamee jira nu keessa laaqamee jira nu keessa. Akka keenyaa kanatti Oromummaadhaan dhugatti haadhaanis abbaanis ittiteen deemneetu nu keessa jira. Irra guddaan hangi xiqqaan aangoorra jiru mee qoradhaa jala yaa'a. Jala yaa'a qoradhaa mee. Haati maali abbaan maali jaa qoradhaa. Jala yaa'aati nama kana irra guddaa haati maali abbaan maali jaa qoradhaa. Sigalee isi tanaa sirriitti beekuu feessaa jechuudha. Hogguu dabballeen waa soitu jala yaatee laalta. Dabballeen teenya tun maal jette? Maal jettee dura ammaas inni kun maali? Jalachi deemtee gisee laalte maatii laalta, faamilii laalta, seenaa isaa laalta, bakka inni hojjete laalta, waan isaa laalta, seenaa isaa tana hunda keessa gingaaltee barbaaddaa jechuudha. Waan isa addunyaa miti akhirattuu hirriba isa dhorku harkattaa jechuudha. Qabritti. Tanaaf dubbiin adda bilisummaa Oromootii fi mootummaadhaa araarri jettee jootaniin gisee iyyitu cal wanni irraa jenneef maal hanga dhugaasii harkan nuti. Cal wanni jenneef haqa maleen dubbannuti. Maaliif dubbanna? Haqa sanoo barbaanne immoo arra Oromoon tokkoomuu qabdi. Mootummaan coomsaa Oromiyaa keessatti yoo dhufee araarri Oromoof dhufee haadha Wallaggaatiif nageenyi bu'e, haadha Booranaatiif nageenyi bu'e, haadha Gujiitiif nageenyi bu'e, haadha Arsiitiif Shawaatiif Salaaleetiif Harargeetiif nageenyi bu'e maali rakkoon? Anatti rakkoon hin mul'atu. An osoo naangoo sanirra taa'ee irraa ka'ee fidee irra kaa'ee nagaa buusa. Akka Dabratsiyoonitti. Akka Dabratsiyoonitti irraa ka'ee fidee nagaa buusa. Bakka. Nagaa mi kabar baatame moo wal shawwatu barbaadame moo nagaa eega nagaa ta'a akka Dabratsiyoonitti irraa ka'ee jara fidee teessisee kaabinee diigee waan inni uummateen bulchi biyyateetii fi uummata kee jeeni anilleen haqa obboleessaa sana eegale jechuudha. Tunoon jiraanne immoo taati godhaa turte osoo si beekanii hidhannoo hiika dhudhu haqaa miti. Hikatanii dhufuu qabani akka paartii akka mootummaa tan akkasitti namana. Hikkachuu qaban jeeti namana waran. Haqni immoo yoo dubbadhuudhaa jette hiikkatee qullaa dhufee hidhu jiranii. Hiikkatee ganaa dhufu akkam godhuu ta'anii na yaachisti jechuudha akka ilmaan Oromooti. Sirrii miti hin jaala.
akka oromootti dubbachuu jira beeka nama akka paartiitii fi akka mootummaatti akka oromootti akka hangaasatti dubbachuu jira sirrii miti tanaaf wanni jootanii fi faarsitee bultuun tanarratti bobbaatuuf takkalleen hin jirtu tanaggabeyaa maaliif yoo jarri dhufee aangoon jijjiiramtee faarsitee buluunis beeke gaa darbuu dhabdi wanti bultee jiraattuun tunis tabakkayyuu keessatti kantiibaa keessa seentee dalagaan beeyne bakkayyuu jijjiirtu tunis bubuuteen deddeemtu tun ni jirti miti hojii dhabdi tanaaf ciccitii jechuu waan kana balleessu hundisi araara oromoon feetu hin feetu barkun ummanni engadda meeqa dura biyyaa si baasee dhiifama walii gooneeti malee waan mirraanfanne waan wal goone annama biyyaa kana afaan keessa shubuxiin qabee bee wajjin har'a nagaa jennee wal bira kutu jira maqaa dhiifama muumichi nu gaafateef so dhiifamni kun kami tanaafuu addi bilisummaa oromootis mootummaan Itoophiyaatis mootummaan naannoo oromiyaatis ilmaan oromoo hundi keessaayis alaayis araarri dhugaa akka dhufurratti dhiibbaa godhu qabna araarri waan jaalanneef hin mitimma mootummaan abaa'oodhaan qawwee akka dhugali kan jenneen mootummaan qawwee hikkachistee galchuu hin dandeenye abaa'oodhaan hikkachistee galchuu miti dhooyteetu galchuu hin dandeenye tarmee akka pirezidantii keenya baatii takka fidna baatii lama fidna baatii sadii fidna nu jee nu dhaatachaa ture hai mana marii irratti torbaan lama fidna torbaan sadii fidna baatii lama fidna dhumtee fixee hin fidne gaafanni akkas jiru sarka dhooyne gaafanni dadhabee sarka dhooyne maal fakkaatanii buluun tun hai gaafanni baatii lamatti hin fixaa jeesan harka baga dhooyteef baatii lama booda gisee inni fixuu dadhabe moo didii harka ta'e hai hin fixnee jee gaafadhu maa fixuu dadhabde hin dandeessuu jee tiimi hin dandeenye baqa fixuu hin danda'u jara kana fixuu hin danda'u duraan wallagga qofa jiran amma guujii jiran boorana jiran harargee lameen keessa jiran bakkayyuu jira jarri fixuu hin dandeessu humna mootummaati ol taatee jirti jarattiin hin dandeessu bakka hai maqaa dadhabdeefu araara dhuftee mire osoo dandeessee maaltu araara si geesse hidha dhabdee araara dhuftee bara eega araara dadhabdee dhufte moo araara dhugaa san akkuma geetaachoo faadhaaf aangoo kanniteetti jaraafis waan malaa kannanii araara dhugaa san sabaa fi isaan idduu fi biyya idduutti buusuun barbaachisaadhaa yenna gaafate bakka barbaachisaa dhisii tanaa aangoon jaraaf Tigraay kennamte jara kanaafis Oromiyaa irra kennamte jarri kun Oromiyaa bulchee Itoophiyaa fi Oromiyaan nagaa argachuu qabdii yenna gaanuti nuti faarsitee bultuu miti akkana jenna gaa kanamaatti bakka eega isaanii kannite kanamaa dhorkatta kanniif kanaas irraa kursii irraa kaasi kannii fi araarri sanoo dhufu maal rakkoon hin jirtu jechuudha yoo san godhuu hin dandeenye moo araarri ati jettu kijibaa jechuudha sobdee jeesuuf deemtaa sobdee fixuuf deemtaa sobdee hidhuuf deemtaa jechuudha isii tana sirritti hubachuun barbaachisaadha tanaafuu oromoon hundi kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan ana qarraa hin dubbadha khaleen raayimti khaleen dabarte walli duullee turre amma faarsitee bultuun gaa viidiyoo ta'e nyata durri isaan arrabsine kan gagguru teessee beek khaleen dabarte maali TPLF nu bar duqeet jenneeniiti nama jennee deebine araaramne badhaasne jirraan tanaafu wanni isin nutti gaggurtan tashane bu'aa takkan qabdu faarsitee bultuun warra khalee ficaataatan qilleensatti raabsine jenneeniini arra gaddeebisne finfinnee keessa dhaabne badhaasne wajji araaramne obboleeyyan jennee wajji mootummaa kanneenee fi deemu jirraa mire tanaafu khaleen dabarte ta'arraa taboruutirraa sa'uu qabnaa
ta'arraa taborummaas araarama. Akkuma Tigraayiif araaramni godhametti, akkuma Tigraayiif bakkinni kennametti, akkuma TPLF bakkinni kennametti warra kana paartii Oromoo hunda ta Oromiyaadhaaf falmitu hundaaf iddoo fi bakki kennamte abbaan fedhe bakka san taa'ee araarri Oromoodha idduutti dhufee obbolummaan itittee Oromoon